manni xajjii haala ajaa'ibaan gabaarra oolee iddoo galaan gabaa banee mana xajjii. Shamaa jirtu hordoftoota koo bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isinirraa jiraatu jecha ammas qophii bareedduu wayii qabadhee isinii dhufe iddoo galaan guyyaa sadeen darbe keessatti viidiyoo isaa reakshinii hojjedheetiin isin biraan ga'ee jira. Ammallee ijoolleen TikTok irratti hojjetan gara reaaktii chaalenjiidhaan qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Ijoolleen karaa TikTokiidhaan irratti hojjetan jechaadha. Viidiyoo bareedaa isin jaallattan jedhee abdii qabu qabadhee isinii dhufe jechaadha. Amma oduu isin itti guddisuu gara viidiyootti isin dabarsa jechaadha. Gara viidiyootti isin dabarsa. Akkuma beekamu isinis like, share, subscribe gochuudhaan akkuma beekamu miidhagtiin kun isintu shamarreedha. Jaarsa fakkaattee haala namatti toluun viidiyoo hojjettee jirti jechamu irratti reaaktii gootee baay'ee natti tolee jira. Sadarkaa tokkoffaa irratti jechaadha. Haala bareedaadhaan haala nama hawwatuun fakkeessitee hojjettee jirti jechaadha. Akkana kan hordoftoota kiyyaa hanga dhumaatti akkana wajjin turtan abdii qabaa. Isin kun lammaffaa irratti isin kunillee isin tokkoffaa xiqqoo isin wanta fakkaatti garuu fakkii baay'ee agarsiistu. Haaluma sanii sadarkaa lammaffaa irratti jecha. Farshoku ufedari barba adatin no mashi koritna daroro ufedari abe Farshoku ufedari kaje ele no mashi koritna daroro ufedari abe Farshoku ufedari kaje ele no mashi koritna chubur. Isitu nama lamaan hojjetan jechaadha. Manni xajjii haala ajaa'ibaan gabaarra oolee iddoo galaan gabaa banee mana xajjii haala nama ajaa'ibuun jechaadha. Haala babbareedaadhaan hojjetaa jiran jechaadha. Haga ammaatti viidiyoo amma ilaalaa jiru kanarratti hundi isaanii haala namatti toluun hojjetanii jiran jechaadha. Kanarratti afraffaa rageenii irraa hordoftoota kiyyaa hanga ammaatti viidiyoo babbareedaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een kan hojjetamedha. Tartiibaan isinii kaa'ee jira. Isinis qeeqa yoo qabaattan koomentiidhaan keessanii waan kana sirreessii kana nutti tolee haala kanatti yookaan waan biraa haala waan isinitti tolu qabadhee isinii dhufaa isin koomentiidhaan kaa'aati. Akkasitti yaada keessan hubadhee waan isin gammachiisu waan isinitti tolu qabadhee isin dhufa jechaadha. Gara fuulduraatti warri gara keessaatti illee barreessitanii jajjabaadhaan jettan guddaa galatooma isin jecha haala isinitti toluun viidiyoo babbareedaa viidiyoo TikTokidhaaf malee isin biraa ga'a. Wajjin turaatiin jecha shanaffarra geenyeerra. Sawiyyoo tuuta mallas. Shakkituun tuni bunuma dhugaarti. Bunuma dhugdeetumaan xallaallee fakkaatu bunuma gurraacha yookaan Odoy tokko beekanii qabiyyaa isa dhugaatti na fakkaate maal ishii mallaqa na gahu garuu kanaaf sadarkaa kanaaf sararti jetteetuma sochii gooti buna ofii ofirraa xaaxaa biraatti kun ajjii ofirraa tattala inni kunis sadarkaa jaaffaarra jirra haa ta'uti sadarkaa jaaffaarra jira jecha. Sadarkaa torbaffaarra genne irraa akkuma argaa jirtan ijoolleen lamaan tuni bishaan wal dholaasti
na ajaa'ibanii sakkarammoo maal ta'a akka ta'e maali lolaa fakkaata bishaanillee fakkaatu sadarkaa 8ffarra geenye isiin tunis yaa irraa bareedeera haala ajaa'ibsiisaa ta'een chaalenjii kana hojjetaatti jechaadha baay'ee natti toleera akka jette akka muuziqootti yoo ilaalu haala bareedduudhaanii asirra diwatan asitti geessisteerti irraa bareedeera anuu shuma lamayyo soqoadheet itti gadhiise sadarkaa 9ffarra jirraa akkuma beekamu isiin tun haala bareedaan sirbu jirti shubbisu jirti jechaadha sochii bareedaadha osoo dubartoonni amma hanga ammaatti ilaallisoo akka biyyattii kanatti hojjetanii tak dhibbarraa dhibbacha sirba kun beekamu sirbu ophaadha haala ajaa'ibsiisaa ta'een hojjetamee baay'ee deemee jira jechaadha akkasuma baay'ee ilaalamaa fi jira garuu torbee kana keessa akka miliyoona galu abdiin qaba jechaadha 9ffarra geenyeerraa hordoftoota kiyya sadarkaa 9ffarra jirraa hordoftoota kiyya ishiin tunis bishaan ofiitti dhaha bishaanin sakkara arti waaw taate shimal wasan sossosa jirte Saglaffaa gara kurnaffaatti dabarree jirra. Yaa'u akkuma argattan kana viidiyoo babbareedaa funaanee isinii fide haala isinitti toluun viidiyoo kana hin jaalattan jedhee abdii qabachaa hordoftoota kiyya funaanee haala saniin isinii dhiyeessichaadha hordoftoota kiyya qaalii. Agar tokkoffaatti dabarree jirra akkuma beektan mucaa aktiivistiidha har'a TikTok irratti qabnee garana isa finneerra xajjii dhugaa namni inni bishaan itti laxxaxeetuma furraa faaffaa jechaadha jira jechaadha kiyaarii namni wallaaltan yeroo mucaa aktiivistiidha sadarkaa tokkoffarra jirra jechaadha. Kiyaaretti akkuma beekamu 11ffarraa gara 12ffaatti dabarree jirra akkuma agartan jetti aadaadhaan uffata aadaatiin faayamtee weellistuun eenyoo hin beektan jedhee abdii qabaa hawwii tamaamii namni wallaaleen jiru jechaadha irraa bareedee jira waaw ajaa'ibaa irraa bareedeera jechaadha. Kuda lammaffarraa gara 13ffaa kenneerra jechuun dulla haala ajaa'ibaatiin qabattee jirti haala namatti toluudhaan viidiyoon kunniin hanga ammaatti viidiyoo isinitti tolee jira jedhee abdii qabaa jechaadha hordoftoota yaa'u natti tolee jira akkuma yoo eega qabaattanillee waan nu barsiisu jechaadha koomentiidhaafi gosa nu godhaati waan nu barsiisu jechaadha koomentiidhaafi
wajjin akkasitti waan sirreeffachuu qabnu sirreeffannaa jira. Qophiin kun isinitti tolelle koomentiidhaan ba'a. Sadarkaa 13ffaarraa gara 14ffaatti deemnee irra jechaadha. Hordoftoota kiyya isiin tunis saala miidhagaa ta'een taphataatti. Wow. Ajaa'ibaa Kuda jaffa qulqullittiin dhufteerti bro qulqullitti fideen jechaadha. Qulqullitti irratti dabalataara. Tana originaal kun borderii xiqqaa kun maangoo xiqqaa qulqullitti fidatee dhufe nu dura kas ba'ee irra haara Tidak Kuda torbaffaa keenya hordoftoota kiyya qaaliidha. Akkuma beekamu viidiyoo babbareedaa isinitti tole jedhee isinii fidee dhufe maa qabadhee dhufe isinitti tole jira jedhee abdii qaba hordoftoota kiyya qaalii. Haaluma miidhagaa ta'een viidiyoo babbareedaa qabadhee qophaa'ee isinii dhufe isinitti tole jedhee abdii qaba jechaadha. Kuda sadaffaa keenya. Wow. Kuda saglaffaa. Kanaan gatin iswe shaggeen istumane haga fedhan eegan kan harree galgal. Daroro bedari kambam atam barshoshi tu dari fakam adatin namashi koritinaga. Daroro bedari abe barshoku bedari kaje eletin namashi koritinaga. Daroro bedari abe Jammu farragini jirra jechaadha. Hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo. Daroro bedari kambam atam barshoshi tu dari fakam adatin namashi koritinaga. Daroro bedari abe barshoku bedari kaje eletin namashi koritinaga. Kana fakkaataa asumarratti goola bayechaadha. Hordoftoota kiyya qaalii waan hanga dhumaan wajjin viidiyoo kana daawwattaniif guddaa galatoomaa isinii jecha hanga viidiyoo biraatiin qabadhee walitti deebinutti nagaa keessan haa tura.